Baga kun tubetti nagaan dhuftan akkam turtan turtii gaarii. Boqonnaa lammaffaa paartii sadaffaa kutaa sadaffaa theory of supply. Theory supply dha kan ilaallu. Theory supply indicate supply jechuun dhiyeessiidha. Dhiyeessii maal irratti akka hundaa'u. Mi'oonni gurgurtaaf dhiyeessan. Namni dhiyeessu maal dhiyeessa? Oomisha gurguruuf dhiyeessa. Yookaan immoo bitee kan gurgurus ta'uu danda'a jechaadha. Supply gaafa jennu seeleriidha. Seeleriin kun kan produce godhe kan oomishe ta'uu danda'a. Yookaan immoo kan warra oomishan irraa bitee kan deebisee gurguru ta'uu danda'a jechaadha. So supply indicate various quantities of productota adda addaa namni gurguru yookaan namni oomishe tokko gurguruudhaaf fedhii kan inni qabuu fi wiilingii kan inni ta'u gurguruuf fedhii qabeessa ta'ee akkasuma able to provide at different price gatii adda addaatti dhiyeessuudhaaf fedhii kan qabuu fi dhiyeessuu kan danda'u gurgurtaaf dhiyeessuu kan danda'u fi gurguruudhaaf fedhii kan qabu yeroo murtaa'aa tokkotti jechuudha. Kan biraa konstaantii ta'ee namni akkanaa yookaan wanti kun sappilaayidha jenna jechuudha. Sappilaayii maali? Mi'oota adda addaa gurguraan tokko yookaan oomishaan tokko gurguruudhaaf gatii adda addaatti baasee gurguruudhaaf yeroo murtaa'aa ta'etti fedhii qabeessa ta'ee yookaan akkasumas immoo dhiyeessuu kan danda'u yoo ta'e sappilaayii yookaan seelerii jennaan jechuudha. Kanaa ala fedhii qabaatee waan sana dhiyeessuu hin danda'u yoo ta'e wiilingii qaba garuu able to provide dhiyeessuu hin danda'u yoo ta'e sappilaayii jenna. Amma fakkeenyaaf ani suuqiin banaa suuqii kompiitaraan nagadaa gurgura jedhee banee fedhiin koo wiilingii ta'een jira. Garuu kan ittiin dhiyeessuu sana hin qabu ta'e amma ani sappilaayeriiti dhiyeessituutti. Abiliitii qabaadhe immoo ani ittiin bitee dhiyeessuu qabaadhe fedhii gurguruun qabu yeroo cufeen waa'in kastamarii yeroo dhufu seeraan keessumsiisu yoo ta'e wiilingiin isiin hin jiru. Kanaan sappilaayii miti. Seera qaba. Akkuma dimaandiin seera qabu dhiyeessiin seera qaba. Seerri dhiyeessii yookiin law of supply kan jennu maal jedhaa? Which states asir gara olii kanatti other remain unchanged jenna akkuma dimaandii keessa amma kan dubbannu piraayisii fi quantity supply. Dhiyeessii fi gatii dhiyeessii kan dubbannu malee wantoota dhiyeessii irratti dhiibbaa gaggeessuu danda'an fedhii warra gurguranii kan murteessan waan biraa tuquu hin dandeenye jechuudha. Okay? Satiris parameter jechuun isa. Kanaafuu seerri dhiyeessii akkas jedha. Law of supply states that satiris parameter kan biroon akkuma jirutti ta'ee as price of product increase akkuma gatiin mi'aa dabaleen quantity supplied of product increase hammi dhiyeessiis hin dabala. Akkasuma immoo and as price decrease akkuma gatiin hir'ate quantity supplied decrease hammi dhiyaatu immoo hin hir'ata. Kanaafuu gatiin yoo ol ka'e gurgurtaaf kan dhiyaatu akkasuma hin dabala. Gatiin yoo gadi bu'e warri gurguran baay'inaan gurguruu waan hin barbaanneef waan gatiin qaala'ee gatiin gadi bu'eef bushaa'e yookaan gatiin gadi bu'e hammi wanti sun gurguramus gadi xinnaata. Kanaaf hariiroon gatii fi dhiyeessii gidduu jiru poozitiiviidha. Giraafii isaa yookaan immoo asii ol upward ta'aa jira. It tells us there is positive relationship. Mainly hariiroo positivii ta'etu piraayisii fi gatii fi quantity supplied hamma dhiyaatu sana gidduu jira jechuudha. Dhiyeessii tokko amma fakkeenyaaf namni dhiyeessu akkuma sila dimaandiin fedhiin akkamitti ibsama lakkoofsaan ibsama lakkoofsa gatii fi hamma gurguramuu sana lakkoofsa teebilee keessa akkuma jenne hamma dhiyaatus gatii itti bahe tartiibessinee hamma dhiyaatu tartiibessinee quantity isa kiiloo meeqa birrii tokkoon kiiloo meeqa fakkeenyaaf muuzii yoo ta'e muuzii kiiloo tokko birrii meeqaan kiiloo lama birrii meeqaan kiiloon sadi birrii meeqaan tartiiba goone teebilee keessatti guutuudhaan sappilaayii iskeejuulii arganna. Isa immoo gara kirbiitti hojii jirre giraafikaaliidha yoo ibsine immoo sappilaayii kirbii arganna. Yoo faankishinii rileeshnshippii hariiroo piraayisii quantity hamma dhiyeessii gidduu jiru gara faankishiniitti jirre maatiksii foormulaadhaan immoo sappilaayii faankishinii arganna jechuudha. Asirraa sappilaayii iskeejuulii maal ta'e jechuudha? Teebulaar istaatimentii teebiliidhaan hariiroo quantity fi gatii isatti bahe gidduu jiru agarsiisu sappilaayii iskeejuulii jennaan jechuudha.
Fakkeenyaaf amma akkuma dhiyeessin namni dhuunfaa dhiyeessuu danda'a, namni biraa namni lama sadii afuris waan tokko dhiyeessuu danda'a. Namoonni kun maarket seeler sappilaay yookaan individual seeler irra gara maarket seeler ta'u jechuudha. Fakkeenyaaf nama dhadhaa gurguru ilaala amma. Individual seeler of supply for schedule for better. Dhadhaan tokko kiiloon tokko dhadhaan birrii 30 yeroo ta'u torbanitti hammam dhiyeessa namichi kuni kiiloo 100 dhiyeessa. Yoo gatiin isaa gara 25tti gadi bu'e immoo kiiloo 90. Yoo gatiin dhufee birrii 10 yoo taate dhadhaan kiiloon tokko hagam gurgura jechuudha. Kiiloo 60 qofa gabaadhaaf dhiyeessa torbanitti. Maal ta'ee amma piraayisii kana daataa isaa harka bitaa harka mirgaatti yoo dubbifnu 30 25 dhufee 10 gahe. Gatiin hir'ataa dhufee 10 gahe. Akkuma kana immoo hammi gurguramus kiiloodhaan torbanitti namichi kun hammi inni dhiyeessu fedhiin isaa maal ta'e hir'ataa dhufee kiiloo 60. Harka mirgaarraa siyaasa harka bitaatti otoo dubbisnee akkasuma. Kanaafuu daataan kun low supply ulaagaa guutee jira jechuudha. Akkuma low supply conveys the same information as supply scale. Okay? But it shows information graphically as a result of platform. Kanaafuu teebiliin kun low of supply guuteera moo guunne guuteera. Low supply maal jedha? Piraayisiin hir'ataa yoo dhufu quantity supply hir'ataa dhufu. Piraayisiin dabalaa yoo dhufu quantity supply dabalaa dhufu. Inni itti aanu curve isaa. Dhiyeessii kana gara curveetti yoo jijjiiru informationii walqixa qaba. Isuma teebulaarii kana faana supply curve conveys the same information. Informationii tokkuma qabatee jira. Akkuma supply schedule kana garuu it shows kan inni agarsiisu informationii kana graafiidhaan. It shows information graphically. Rather than in tabular form. Qooda teebiliitti guutuu graphicalidhaan ibsa malee supply curve akkuma supply schedule information the same qabu wal fakkaata. Fakkeenyaaf wanti hammi dhiyaatu karaa asiin horizontaalii yoo ta'u gatiin inni itti bahe piraayisii inni itti gurguramu karaa vertikaal laayinii. Daataa kana yoo wal qunnamsiifne karbiinsa asii olee dhiyaatu. Maal agarsiisamu? Piraayisiin asii ol dabalaa yeroo dhufu hammi gurguramus dabalaa. Gatiin yoo dabale ani baay'ee gurgurachuun barbaada jechuudha. Fakkeenyaaf mana kompiitaraa waan qabaadhu gatiin kompiitaraa dabalu baay'ee dhiyeessuun barbaada, baay'ee gurguruun barbaada jechuudha. Akkuma kanaaf hariiroo positive yoo qabaniif upward slope. This diagram quantity of orange are measured along x-axis. Amma beetariin kun x-axis dha yoo ta'u y-axis dhaan immoo biraa gatii isaa baay'eedha. Sloppiin kun amma inni positive dha jechuudha. Harka bitaarraa harka mirgaatti sloppiin isaa garuu isaa si yeroo ta'u. This means as price rise more instead of sale, vice versa. Kanuma ibsine. Kan ammoo gaafa mathematical relationship yoo function relationship dhaan keenyu supply function argata. Supply'n dhiyeessiin gatii irratti hundaa'a. Kanaaf supply is equal to function of price jedha. Dhiyeessiin amma dhiyeessii quantity supplied fi price of commodity gatiin sanaa yoo ta'u. Kanaafuu supply'n functionii piraayisiiti. Asii yoo deebi'e iddoon kun P ta'e iddoon kun S ta'e hin ta'u. Yoo akkatti nuu kennameyyuu gara kanatti jiru qabna. Market supply dhiyeessii gabaa walii gala fakkeenyaaf kan gabaadhaa isa jennudha fakkeenya. Namni tokko kan dhiyeesse tokko kan gabaan kan dhiyeessite akka walii galan. Inni immoo tokko namoota dhiyeessii dhadhaa dhiyeessan yookaan oreenjii dhiyeessanii walitti idaaneetu gabaa dhiyeessii mi'a sanaa arganna jechuudha. Market supply jechuun isa. It is derived horizontally akkuma demand dalga idaanu market demand argachuuf market supply dalguma idaanu. It is derived by horizontal adding quantity of supply. Hamma dhiyeessii mi'a sana product sana namoonni tokkoon gurgurtoonni dhiyeessan gatii tokkoon gatii sanaatti dalga ida'uudhaan market supply arganna jechuudha. Market supply maalidha? Mi'oota dhiyeessiidhaaf dhiyaatan. Kan gurgurtuun gatii adda addaatti gurguruuf dhiyeessite dalga walitti ida'uudhaan dhiyeessii gabaa waliigalaa argannaa jechuudha. Fakkeenyaaf mi'a X jedhamu tokkotu gabaatti dhiyaatee jira. Gatiin isaa ni gurguraaf itti dhiyaate birrii 5 irraa ka'ee amma birrii 1tti jira. Namni inni jalqabaa fakkeenyaaf seelariin yookaan gurgurtuun jalqabaa gaafa birrii 5 ta'u kiiloo 11 gurguruu barbaadu. Gurgurtuun 5 lammaffaa quantity by seller. Seelariin lammaffaan immoo X dhuma kana jechuudha.
Gaafa birrii 5 ta'u kiiloo 15 gurguruu barbaada. Namichi inni sadaffaan tokko immoo gaafa birrii 5 ta'u birrii kiiloo 8 qofa gurguruu barbaada. Eksiin gabaa keessatti hammamtu gurgurame gaafa birrii 5 ta'u waliigala kan namichi tokkoffaa gurgure 11 ida'u kan lammaffaan gurgure 15 ida'u kan sadaffaan gurgure 8 walitti gabaan kan gurgurte guyyaa sana torbanitti kiiloo 34 gurguramuu danda'a yeroo gatiin eksii birrii 5 ta'u. Gaafa gatiin isaa birrii 1 ta'u immoo 4 ida'u 6 ida'u 2 12 kiiloo 12 kan gurgurama jechaadha. Kanaafuu dalga asii idaana jechuudha. Seeleroota tokkoffaa lammaffaa sadaffaa kana walitti idaanee maarkeettii sappilaayii argannaa jechaadha. Otoo piraayisii asii hin dabalatin. Fakkeenyaaf iddoon 25 kun bakka duwwaatoo ta'ee maarkeettii sappilaayii otoo guutiin hin jedhamee 3 ida'uu 8 hin jennu. Seelerii qofa idaana 8 ida'uu 11 tuqaa 5 ida'uu 5 tuqaa 5 25. Good. Eshi akkuma fedhiin namoota wanta adda addaatiin murtaa'u fakkeenyaaf galii isaaniitiin murtaa'u maarkeetti dimaandii jechuun galii isaaniitiin piraayisii oof guud gatii mi'oota wal fakkaatootiin kan murtaa'u warri gurguranis fedhiin isaanii kallattii adda addaatiin murtaa'uu danda'a. Wantoonni adda addaa akka isaan fedhii dhiyeessii dabala yookaan hir'isan dhiibbaarraan geessisuu danda'a. Tokkoffaa gatii mi'oota piraayisii oof yookaan immoo fakkeenyaaf namni qamadii oomishu xaa'oo ni bita. Gatiin xaa'oo yoo dabale, gatiin xaa'oo yoo dabale, gatiin tiraakteraa yoo dabale, gatiin qotiyyoo yoo dabale, gatiin warra haamanii akka gara ooyiruutti fidanii yoo dabale, maal ta'e jechuudha kun? Gatiin inni irratti baasu oomishuuf baay'ee dabale jechuudha. Kanaafuu inni namni humna hin qabne tokko hamma oomishu xinneessee oomisha. Xinneessee oomisha jechuun immoo dhiyeessii yookaan sappilaayii qamadii sana yookiin xaafii sana ni hir'isa jechuudha. Waan gatiin inni ittiin oomishu ol ka'aa dhufe. Tiraaktarri mi'aayeraa sangaan baay'ee waddade akkas jechuudha. Teekinooloojii. Kanaafuu piraayisii oof inpuut inkiriisii yoo ta'u sappilaayii negeetiiviidhaan affeektii godha. Ni hir'isa sappilaayii dhiyeessii hir'isa. Harka bitaatti asii as shiftii ta'a jechuudha. Teekinooloojii. Teekinooloojiin poozitiiviidha. Teekinooloojiin nama poozitiivii affeektii godhachuudha nama biikoos teekinooloojiin inni kan dura harka namaatiin qotiyyoodhaan oomishamu tiraakteraa erga ta'u ta'e baay'ee akka inni oomishu godha. Baay'ee oomishuu jechuun immoo baay'ee akka dhiyeessu more sappilaayii godha waan ta'eef teekinooloojiin poozitiivii affeektii godha. Sadaffaan piraayisii oof rileeted guud. Gatii mi'oota wal fakkaatoo. Mi'oonni wal fakkaatoo maal jennu fakkeenyaaf kan wal faana fayyadaman kan akka komplimentarii warri jennu. Negeetiiviidha. Akkuma dimaandii keessattis wal fakkaata. Dimaandii keessattis sappilaayii keessattis. Sabistituut guud yoo ta'e garuu poozitiivii affeektii godha. Kana jechuun sabistituut guudiin piraayisiin fakkeenyaaf piraayisiin gatiin kookaa kollaa yoo dabale warri peepsii dabalan maal ta'a? Baay'inaan peepsiin isin dhiyaata gabaatti. Maaliif bakka wal bu'u waan ta'e namni kookaa bitachuu hin dandeenye yookaan hin arganne peepsii bitata. 7 namni hin bitanne miriindaa bitachuu danda'a. Kanaafuu gatiin miriindaa yoo dabale warra 7 gurguraniif adivaanteejiidha. Baay'eetu dhiyaatachaadha 7 gabaatti. Sappilaayinnis 7 hin dabalachuudha. Poozitiivii. Substitute good, price of related good for substitute positive, bet for complementary good, negative supply effect. Complan sellers expectation of price of the product. Warra gurguranii gatii mi'a asirratti gurguranii shakkii gatii gara fuulduraa isaan qaban. Gara fuulduraatti gatiin mi'aa hin dabala yoo ta'e warri gurguran maa inni har'a dhiyeessuun barbaadan. Istoorii isaanii keessa tursiisanii gatii qaalitti gurguruu barbaadu. Sapplaayiin hin hir'ata negeetiivii kanaaf jechuudha. Gara fuulduraatti immoo gatiin yoo gadi bu'aa yoo ta'e hin qannasan bushaa'aa yoo ta'e har'a dafanii gurguruu barbaadu. Kanaaf dafanii gara gabaatti geessu sapplaayiin poozitiiviidha ni dabala jechuudha. Taaksii sabsiidii.
amma nasi nama fakkiyaan biizinesii tokko qabdu suuqii qabdu yoo ta'e taaksii kaffaltu. Taaksii yoo isin irratti dabale yookaan immoo Finfinneedhaa bittanii Adaamaa geessitanii yoo jiru taaksii yoo isin irratti dabale baay'ee bittu moo hin hir'istu? Amma bittanii gabaaf dhiyeessitan ni hir'istu. Kanaafuu sapilaayin negeetiivii effektii ta'a. Gargaarsa mootummaan isinii godhe sabsiidii inkaamii haa ta'u waan adda addaatiif bakka haa ta'u lafaa ta'u mana kiraa ta'u isin hoo gargaaru baay'ee bittanii gabaaf dhiyeessuu barbaaddu poozitiivii effektaa jechuudha. Baay'ina warra gurguranii gabaa keessatti argamanii baay'ina gurgurtoota gabaa keessatti argamanii number of sellers in the market namni fakkeenyaaf kompiitara gurguru hedduun gara Adaamaa yoo seene yookaan gurgurtoonni kompiitara Adaamaatti yoo baay'atan dhiyeessiin kompiitaraa Adaamaadhaaf ni dabala. Sapilaayin maarketiin poozitiivii yookaan hin dabalu jechuudha. Haalli qilleensaa baay'ee gaarii yoo ta'e fakkeenyaaf amma kun negeetiivis poozitiivii ta'uu danda'a garuu weezarii haalli qilleensaa gaarii yoo ta'e good fakkeenyaaf keessumaa oomisha qonnaa hongeen hin jiru yoo ta'e haalli qilleensa roobni gaarii yoo jiraate oomisharraaf poozitiiviidha oomishi gaarii ta'a dhiyeessiin oomishaan dabala poozitiiv sapilaayii jenna garuu baaddii yoo ta'e negeetiivii ta'a jechuudha. Akkuma dimaandiidhaaf ilaastisiitii ilaalle kan sapilaayinis ilaastisii mataasaa qaba garuu garaagarummaa waan hin jirreef kan akkuma jirutti kan dimaandii bakka dimaandii sapilaayii jennee bakka buusuu qaba. Garuu qooda dimaandii sapilaayiin innis mataas piraayis ilaastisii mataasaa qaba kan ilaastisii mataasaa qaba piraayis of cross piraayis ilaastisii mataasaa qaba garuu poozitiivii daataan nuti irraa argannu jechaadha. Kanaafuu degree of responsiveness kun akkaataa warri gurguran itti deebii kennan piraayisii yoo jijjiiramu gabaa keessatti baay'ee gurguru moo xinnoo gurguru. Jijjiiramni kun immoo kan inni dhufuu danda'u gatii mi'aa mataasaa galii maamiltoota irra dhaabachuudhaan gatii mi'oota wal fakkaatoo irra dhaabachuudhaan ilaastisiitiin sapilaayis murtaa'uu danda'a. Baay'inaan piraayis ilaastisii dimaandiidhaan kan ilaalamu. Kan sapilaayis pooyintiif akkee irratti kaalkuleet ta'uu danda'a. Yeroo hundaa kan fayyadamnu garuu pooyintii meetodiidha. Akkuma kan dimaandii iddoo dimaandii iddoo sapilaayii qofaatu bu'e. Kanarraa pooyintii ilaastisii sapilaayiin akka kan persenteej cheenjiin kwaantii sapilaayi persenteej cheenjiin piraayis iddoo sapilaayi dhugaa dimaandii ture dhufa kan dimaandii yoo ta'u kanaarra hundi wal qixa. Kun tiyooriidhuma isaa walii galaa wal fakkaata. Inilaastikii yoo ta'u yookaan immoo tokko gadi yoo ta'u riizaaltiin kun lees ilaastikii kan hin ta'u maal ta'edha? Great change in price induces only straight change in supply. If supply is perfectly inelastic, it will be represented by vertical line. Kun giraafiidhumaan illee olaallee gaariidha. Perfectly inelastic yookaan immoo zeeroo yoo ta'u riizaaltiin sapilaayiin vertikaaliidha. Maal jechuudha kuni? Hamma dhiyaatu gabaadhaaf dhaabbataadha jechuudha. Gatiin amma fedhe yoo jijjiiramu amma piraayisiidha. Piraayisiin 100 miliyoona yoo ta'e kan gurguramu amma kana qofa jechuudha. Sapilaayiin fiiksidiidha. Yeroo perfect inelastic yookaan zeeroo elastic ta'u. Yeroo gatiin dhaabbataa ta'u immoo infinite elastic yookaan perfect elastic kan jennu gatiidhuma kanatti gurgura jechuudha. Hamma barbaanne yoo gabaa geessine gatii dhaabbataatti gurgura yeroo kam yeroo infinite elastic yoo perfect elastic ta'u. Okay, amma immoo gabaa ilaalla. Dhiyeessii warri dhiyeessanis wayin sapilaayeroonnis hin dhufu dimaandaroon warri irraa bitanis hin dhufu gabaatu uumame maarkeetti jenna. Ikilibireemii kan jedhu maaf itti daballe namni tokko muutaa inni tokko gurguraa gabaa keessa jira. Iddoo dhiyeessii fi fedhii warra bitaa walitti dhufanii gatii walii kennanii gatiin gabaan walii galaa irratti walii galee kenneef sun ikilibireemii jedhama. Inni immoo bakka tokko qofaatti ta'uu danda'a. Having seen demand and the supply side of market. Gama dhiyeessii fi fedhiitiin tokko gabaa amala gabaa ilaallee jirra. Amma garuu inni demand and supply bring together iddoo tokkotti finne akkamitti gatiin gabaa keessatti akka murtaa'u gatiin mi'aa gabaa keessatti akka murtaa'u ni ilaalla jechuudha. We can see
how the market price of product is determined. Kanaafuu market equilibrium yoom ta'a occurs when yeroo kam market demand equal to market supply. Amma dhiyeessii walqixa amma fedhii yookaan amma bitame yeroo ta'u equilibrium market uumama jechuudha. Fakkeenyaaf supplying curve isaa maal jenna upward slope. Demand downward slope. Bakka isaanitti walqixa ta'an jechuun iddootti isaa wal qaxxaamuranidha. Iddoon kun equilibriumidha jechuudha. Equilibriumiin eenyu karaa dalgee gadi kana quantity jira waan ta'eef iddoo kana ME jennee yookaan immoo equilibrium quantity haa jennuun. Maaliif pricing jennu asirraan kun quantity jedha waan ta'eef. Quantity dha waan ta'eef horizontally. Iddoo kana immoo gara price'itti waluun immoo pricing immoo kana gatii gabaa itti murtaa'e price equilibrium. Hamma mi'a gatii sanatti gurguran quantity equilibrium. Maqaa adda addaa qabaachuu danda'a. Qubeen E kun immoo bakka isaanitti walqixa ta'an yookaan immoo equilibrium. Bakka kana qofatti hammi dhiyeessii walqixa hamma gurguramee hamma fedhii. Demand is equal to supply at E bakka E kana qofaatti. At point E market demand equals market supply yookaan immoo equilibrium point jennaan. P kun immoo maal market equilibrium yookaan immoo market clearing prices jechuu dandeenya. M kan immoo market equilibrium yookaan market clearing quantity jennaan. This all about akka carraa ta'ee fakkeenyaaf jijjiiramsi gabaa gatii yoo jijjiiran fakkeenyaaf P dhabuun P1 yoo ta'e jechuun pricing asii ol al takka yoo dabale demand fi supply irratti maaltu dhufa? Dhiyeessitu moo fedhiitu caala? Equilibriumiin immoo maal ta'a? Mee waa equilibriumii toon dubbateen jira dhiyeessii moo fedhii caala isaa jedhu gatiin jijjiirama. Gatiin amma fakkeenyaaf P1 yoo dhufu mee gara kerbii keenya barbaanna. Dimaandiin kun asirra H jennee moggaasna. Supply bira isaa dhaqnu supply bira geenye J jennee moggaasna. Eenyutu caala? Supply moo demand? Supplying kun demandiin kun supplytu caala mitiire hammamiin caala amma kanaan caala. Supplying dhiyeessii gaafa gatiin dabalu dhiyeessiitu caale maaliif? Gatiin dabale jechuun warra gurguran amma gurguran hin dabalu. Kanaafuu dhiyeessiin demandii yoo caalu maal jennaan surplus jenna. Surplus hamma kanaan surplus ta'e. Mee gatiin immoo yoo hir'ate P irraa P2 gaafa dhufu akkas deemnee kerbii keenya barbaanna. Supply bira geenyu kun G dha supply. Barbaanna immoo demandii bira amma geenyuttis F jennaan mee demandii bira geenyu. Amma kun demandiidha as immoo supply. Eenyutu caala amma? Kerbii kanatu kerbii adiinii kana caala jechuudha. Akkas dalga deemu. Kanaafuu demandii dhabu immoo. Demandiin supply caala jechuudha. Fedhiitu dhiyeessii caala jechuudha gaafa gatiin P irraa P2 ta'e gadi hir'atu. Maaliif gatii yoo hir'ate warri gurguran amma gurguran hir'isu. Warri bitan immoo fedhii bituu waan dabalataniif baay'ee bituu barbaadu. Kanaafuu yoo fedhiin dhiyeessii caale maal jennaan shorteejiitu jira jechuudha. Shorteejii amma karaan gadii kun shorteejiidha. Irri keessa H dha jeen kun immoo sarpilaasiidha. Dhiyeessiitu caale. G gara F kun immoo fedhiitu caale jechuudha. Sababii piraayisiin gatiin dabalee fi irratti qabu. Kun giraafiidhaan fakkeenya lakkoofsa yoo nu kenname numerical example fakkeenyaaf kan marketii yookaan market demandiin QD is equal to dhibba hir'isuu 2 baay'isu piraayisiidha. Dhiyeessiin gabaa irratti dhiyaate market supplying P is equal to quantity supplied hiruu 2 ida'uu 10. Irratti calculate market equilibrium price and quantity kana barbaadee nuun jedhe. M kanaa fi T kana. Iddoo kana qubee kanarratti baarratti determine whether surplus. Surplus immoo shortage jira yoo gatiin birrii 25 ta'ee fi yoo gatiin birrii 35 ta'ee jedha. Good. Isa tokkoffaa deebisuu fi equilibrium price fi quantity argachuudhaaf equilibrium bira dhaquu qabna. Equilibrium jedhee maqaa waan jiru. Equilibrium jechuun iddoo kanatti maaltu ta'e supplying walqixa demandiidha waan ta'eef functionii walqixa barreessina. Quantity demandiin hamma dhiyaate gabaa keessatti hamma gurguramee walqixa bakka equilibriumitti kun kan agarsiisa.
Kiwiidin keenya meeqa? 100/2P. Dhiyeessiin meeqa? Dhiyeessiin kun QSC over 2 plus 10 is equal to P kan jettu comprise quantity supply T0 quantity supply as a function of another function kan biraatti deebisuu qabna jira. Kana gochuudhaaf QSC over 2 kana garasiinis garanaanis mee lama naa baay'isu kun 20 ta'a kun QSC ta'a kun 2 biraa isii ta'a. Amma QSC kophaa hambisuuf asirraa sirrisuu 20 asirraa sirrisuu 20. Sanaafuu quantity supply maal ta'a? 2P minus 10. 2P minus 10 quantity supply. Amma wal qixxeessina. Lakkoofsa gara lakkoofsaatti qubee kan ofirraa qabu P gara qubeetti. Dhibba kana as ceesisaati. Maal jennaan? Hir'isuu dhibba jedha. 2P kana immoo as ceesisaati. Hir'isuu 2P jedha. Hir'isuu 2P hir'isuu 2P wal qixa minus hir'isuu 20 hir'isuu 10. Inni minus hir'isuu 400 yookaan negeetiiva 4P wal qixa negeetiiva 110. Negeetiiva badee 4P is equal to 110. Hayyoon keenya leterii argachuudha waan ta'eef asii afurii jirra. Yeroo kana piraayisiin wal qixa 120 yeroo 4 30. Kiloogiraamii piraayisiin 30 jechuudha. Quantity argachuuf yookaan equation kana keessa gashaa yookaan equation kana keessa gashaa. Tokko keessa gashitan quantity argattu. Fakkeenyaaf mee as keessa gashi. Quantity demand is equal to dhibba hir'isuu 2 price meeqadha? 30. 2/30 60. Dhibba hir'isuu 60 40. Kiloogiraamiin keenya egaa meeqa jechuudha? Price 60 quantity 30. 60 30 yeroo price meeqa ta'u jechuudha? Yeroo pricing keenya amma kiloogiraamii irratti jechuudha. Baan immoo pricing nuu kenna 25 haa ta'uu nuun jedhe. Masla iddoo kanatti 30 arganne 30 arganne quantity keenya kiloogiraamii irratti 30 arganne 25 godhiiti ilaali maaltu ta'a dhiyeessii moo fedhii caalaa nuun jedhe. Iddoon kun 30 taanaan 25 jechuun immoo kanaa gadi miti ree. Kanaafuu gara PT kana dhufte jechuudha. PT kana dhufte taanaan maaltu ta'e? Dimaandiitu caale yookiin fedhiitu caale. Mee haa mirkaneessu hundaaf. Okay. Amma bakka piraayisii 25 buuna. Faankishiniin dimaandii meerree dhibba hir'isuu 2P piraayisiin kenname meeqa? 25. Kanaan hin hojjennu. Sanuu kenname kanaan hojjennu. Yeroo tokkoof yeroo lammaffaatti kanaan. Yeroo gatiin birrii 25 ta'u kan gurguramuu danda'u hammi gurguramuu danda'u yookiin quantity demand meeqadha? Dhibba hir'isuu 2 in pricing keenya 25 2/25 50 dhibba hir'isuu 50 amma gurguramu amma fedhii jiru dhiyeessiin immoo meeqadha? 2P minus 20 dha function in supply pricing 25 2/25 hir'isuu 20 50 hir'isuu 20 30. Amma surplus immoo shortageidhaan jedhe yeroo pricing 25 ta'u mee compare 50 amma gurguramu fedhiin namootaa jirudha. Kan gabaatti dhiyaate 30 fedhii moo dhiyeessiitu caala? Fedhiitu caala. Yoo fedhiin caalu maa inni shortageetu jira jechaadha. Shortagein kun meeqadha yoo inni lakkoofsa guddaa irraa xiqqaa hir'isuudha. 50 hir'isuu 30 20. Fedhiin nama hanni gabaaf dhiyaate quantity 30 qofa fedhiin namoota 50 bituudha. Ati kompiitara 50 bituu barbaadda gabaa keessa garuu 30 qofa jira jechuudha. Meeqa dhabde jechuudha? 20 dhabde shortagein sitti dhufeera jechuudha. Kanaafuu pricing gaafa 25 ta'u iddoo kanatti akkuma silaa ibsine giraafiidhaan iyyuu shortageedha jechuudha. Yoo 25 ta'e immoo 30 ta'e immoo akka kana faallaa kanaatti surplusii ta'a. Maaliif 35 jechuun equilibriumiin keenya iyyuu 30 ture 35 immoo isaa oli. Nama P1 dha jechuudha 35 yeroo ta'u supplytu caala surplusidha jechuudha. Function isaa hojjettan kana argattu. Akkuma ammaa kana hojjennetti compare gootu jechuudha. Inni dhuma boqonnaa kana effect of shift in demand and supply on equilibrium. Supplying
dhiyeessii yookaan fedhii yoo jijjiiramu equilibrium irratti jijjiiramsa maalii fiduu danda'a? Tokko yeroo fedhiin jijjiiramu garuu dhiyeessiin dhaabbataa ta'u. When demand change, supply constant. Dhiyeessiin dhaabbataadha, fedhiin jijjiirama. Wantoonni fedhii jijjiiraman inkaamii galii maamilaa, teestii fedhii isaanii, piraayis of gatii mi'oota wal fakkaatoo, kun hundi isaanii dimaandii cheenjii godhuu jenneerra. Now let us look at fakkeenyaaf jalqabaa dimaandii jiisuudha. Dimaandiin kan saplaayiin kan equilibriumiin ammoo M-dha. Asii immoo piraayisiidha. Piraayis equilibriumiin kana quantity equilibriumiin kana. Amma maal nuun jedhe? Dimaandiin cheenjii haa ta'u. Dimaandiin cheenjii jechuun yookaan inni dabaluus hir'achuus. Garuu dhiyeessiin dhaabbataadha. Amma dhiyeessii karbii tokko gaafa qabna dhaabbata ta'uu agarsiifneerra. Inni al takka dimaandiin haa dabalu. D kanarra D1 dabaluu jechuun gara outward shiftiidha waan ta'eef akkas karbiin kun haa dabalu. Karbiin kun yoo dabalu bakka inni supply kana wal qaxxaamuru dhaqa. Bakka kana. E1 bakka inni quantity keenya dhaqa laala. Quantity'n amma asii gadi kunoo M dura isa ture as ture. M'in amma akkas quantity'n dabalta. Bakkuma sanarraa immoo iddootti wal qaxxaamuran immoo gara piraayisitti deema dalgee. Piraayisii 1 P1 jedhaani P1. Piraayisiin dura isa ture P1 maal ta'ee hin dabale. Piraayisiinis hin dabale. Hammi gurguramus hin dabale. Yoo maal ta'e dimaandii yeroo dabalu saplaayiin dhaabbataa yeroo ta'u. Amma immoo fedhiin gara keessaatti haa dabalu hir'atu. Fedhiin gara keessaatti haa hir'atu. Equilibrium irratti maal takka ta'u laala. D1 irraa D2. D2 bakka inni saplaayiidha wal qaxxaamuru milikkita godhaati. Equilibrium jedhaani. Kun equilibrium lammaffaa ta'u. Bakka kanaa gara vertikaal laanii sarara oleetti deema piraayisii bira. Mallatteessaa mallattoo dhugaa P2 jedha mallattoo godhadha. Amma piraayisiin kun hin dabale kun irratti. Equilibrium irraa gadi irratti. Amma iddoo equilibrium dhagaa gara quantitiitti gadi oolta. Quantitiin asii mee M2 haa jennu. Quantitiin maal ta'e ni hir'ate. Kanaafuu dimaandii yeroo hir'atu. Saplaayiin dhaabbataa yeroo ta'u. Quantitiinis piraayisiinis ni hir'ata. Faallaan isaa immoo dhugaadha. Kun hundi waa'ee isaa odeessa. Kun hundi waa'ee isaa odeessa. Marsaa lammaffaa waa'ee saplaayiin amma immoo saplaayiin haa jijjiiramu dimaandiin dhaabbataa ta'u. Amma kerbii dimaandii tokko qofa qabna. Saplaayii haa jijjiiru. Oriijinaalli keenya kunoo kana S1 demand equilibriumiin jalqabaa kana ta'uu jijjiiramsa humti hin ta'in. Mee kana jalqaba kaafan. Yeroo waan akkasii kaaftanii kerbii tokko qofa asii gadi short demand short supply. Bakka sana equilibrium jedha yookaan E jedhama moggaasa. E kun M haa jennu equilibriumidha wayin immoo P as kanas Q jechuu dandeenya. Amma ammaatti homaan hojjenne. Amma hojiin kanaa booda. Maal jedhasi supply change godhe. Supply jijjiiri dimaandii immoo dhaabbataa ta'u. Jijjiiram supplies wayin dabalu yookaan hir'achuu. Sababii maaliiti? Technological changing factor pricing wantoota determinant supply inni sana. Amma supply asiitii gara fuulduraatti leftiitti shift yoo ta'e supply dabalee jennaan. Amma gara asii step tokko akkas shift sarara biraa sararra. Bakka inni dimaandiidha wal qaxxaamuru mallattoo godha. Gara quantity gadi bu'a. Amma dhiyeessiiti. Maal ta'e equilibrium irraa quantity equilibrium irraa hin dabale dhiyeessi. Gara piraayisiitti immoo ishee jala arga deema. P1. Piraayisiin immoo maal ta'e hin hir'ate. Yeroo dimaandiin dhaabbataa ta'u. Supplying dabalu. Yeroo supplying dabalu quantity hin dabala. Piraayisiin immoo hin hir'ata jechuudha. Dimaandiif supply wal faana kaa'amne dimaandiin dhaabbataa ta'e fedhiin dhaabbataa ta'e hammi dabalamu hammi daballi yookaan dhiyeessii yoo dabalu hammi gurguramuun dabala gatiin ga'uun hir'ata. Yoo supplying hir'ate duubatti step tokko supplying asirraa akkas bakki isaan dimaandii wal qaxxaamuran equilibrium E2 haa jennuun E1 asii qabna.
itu. Kira quantity gadi dhumne itti eessa akka jiru quantity ilaalla M2. Asumarra akkas vertically deemne price ilaalla P2. Pricein asii ol dabale quantityin immoo hin hir'ate. Demandin dhaabbataa ta'e supply'n gaafa hir'atu pricein hin dabala quantityin immoo hin hir'ata jechuudha. Kun dhiibbaa demandii fi supply'n equilibrium irratti qaban. Yeroo tokko yeroo demandin dhaabbataa ta'u supply'n immoo jijjiiramu yookiin supply'n dabalu yookiin supply'n hir'atu. Kan biraan yeroo supply'n dhaabbataa ta'u demandin jijjiiramu. Demandin dabalu yookiin demandin hir'atu. Faaktoriin kan biroo jiru practiceedhaaf yeroo biraatti dhumna. Maaf viidiyoo kana waan hordoftaniif galatooma. Kun dhuma boqonnaa lamaati. Barattoota kan biraaf share godhaa, comment godhaa, subscribe godhaa. Turtii gaarii isin haa ta'u.